السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد سبب دعوة تطغى أرانت أنا مو برنودا editing ya kan takani fojatan arra raigal tani برنودا editing ki namonni baratan asar rana da zagartu kaapkati khaysan ratti برنودا editing ki hala garagaratin baratu da afrika barbadan editing ki kaapkati da raigale hanga برنودا editing ki guutuu isaatti hanga tumurta chaqoppi kanali timwetini suna kana turti mitasaftan jedhi yaada برنودا editing ki kajalgaba kanatti kaapkati raigaltan kaapkat kaysan gaafa hala kanan bantan editing ki isa kan irraa baratani kana qofa osoo hin taane applicationota garagaraa kan editing dha isinitti agarsiisuuf arra immoo akkamitti subscribe fi akkasumas wantoota adda addaa maqaa keessan fakkaatu irra kaayyachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa namoonni chaanaalee kana baadaa taatan like fi share subscribe godhaan isin jaa ammoo gara barnoota keenyaatti haa dabarru editing wayi tokkotan kaapkati keessan keessa wayi akkanatti agarsiisan viidiyoo tokko fudhatanii as fiddan ani amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko qabadee as keessa olaaseen mee videoon ammaan durumatti waraabee kana keessaa qaayu hunduma viidiyoo kiyya viidiyoo erga waraabdanii fixanii booda haala kanaa fiddanii as keessa keessan viidiyoon ergaanii dhufee as keessa haala kanaa seensanii booda maal gootan teest kan jiru kana irratti dhuftanii tuytan asirra agartii dhufnaan wantoota feetan ka barbaadan irra barreessitan asirratti add teest kan jiru kana irratti dhuftanii UVA guddaa bakka mul'atu kana tuytan achirratti maqaa keessan maqaa barbaadan waan feetan itti barreessitan akkanatti irraa gad deebitan asirra keessa deemtanii wanta isinitti tole hunda isaa irratti barreeffatan hayyee mee amma gaanii waa takka haa barreessu asuma irratti haa barreessu fakkeenyaaf oromoo jee bas gaafaan ifin akkana jee barreesse achirratti haala sun hin gaafa inni naa dhufe akkasuma dhiiseetiin barreeffamni kuni akka inni deddeemu godhaa jechuudha amma barreeffamaan achirra kaayisan gizeen ifin ani viidiyoo kana kaase viidiyoo kana faana akka ani ifin inni deemu goona gaamma kana amma nuti barreeffama kana asirratti ergaanii fakkatti xumurreen booda irraa jijjiirra asirratti sirees asirratti akkasuma jijjiirraadhaa deemna amma ganaa barreeffama kana jijjiirree jira jechuudha barreeffama kana kalara isaa diimaa wanni godhuu gurguddisuu xixiqqeessuudhaaf kalara kanarra gaafaan tuqe inni gurraachooma akkanattis ni diimaadha hayyee ammee akkasitti adiisu akkas godhee dhiiseemi amma olii maaliin godhe barreeffama sun haala suniin ergaan ifin jijjiirradhee fitee booda saaf godheetiin akkasitti dhiisaa jechuudha amma immoo ganaa barreeffama kana irratti tuqeetii waan hin barbaadu san irraa jijjiirrachuudhaafis haala saniin hin dhufama achumara naatti dhiisiga kana gaditti hin ture dhufu irraa haquudhaas ni dandeessanii barreeffama keessan irratti deebitan gaama barreeffama kana immoo akkaataa inni itti jiru kana ergitanii wayita isin viidiyoo sun waraabdanii viidiyoo sun ka'ee kasosoo ta'e viidiyoo sun faana akkaaniif inni deemus godhuudha dandeessan hayyee akkanatti gaafaniif inni isiniif as deebi'u barreeffamni isin barreessitan sun akka inni socho'u gochuudhaaf tarkaanfii cimaa biraatiitu jira kan irratti fudhatanis gara kana irrattis asisni waftan asirratti to'atan jechuudha as next kan jiru kana irrattis haaluma fakkeenya barreeffama saniitiin isinii fidaasanii jakunis hayyee barreeffamoonni haala kanaan jijjiirtanii kalara isaa karaa feetanitti ofuudhaas ni dandeessan jeetii yaade jechuudha namoonni hedduun editingii barachuudhaaf abdii guddaa hin qaban waan ta'eef namni barnoonni cimaan inni jalqabaa barnoota editingiidhaati namni keenya waan barnoonni editingiidhaa ta'es hin beekan editingii maalidhaas hin beekan waan ta'eef editingii guutuu isaatitti ni baranna jechuudha amma immoo garuutu editingii keessan kana guutuu isaa jijjiiruudhaaf gaama fayyadaman jechuudha karaa biraatti irratti fi hayyee hojiin isin hojjetamu viidiyoon isin haala kanaan waraabdanii fitteen akkana gaafa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuudha viidiyoo immoo akkamitti akka gara duubaasan itti hojjetan anaatu isinitti gaafa godhaatiif ammaaf immoo asirraan deebinee isinitti qopheessee jira jechuudha asirratti deebinee immoo maal hojjenna ta'eeti viidiyoo keenya irratti waan hin taaneef wanta nutti hin fakkaanne gaafa argine haquudhaaf immoo diileet ka jedhu asirra jira asuma diileet kana irratti hubannaa jechuudha diileet irra gaafa tuyne haala suniin irraa kuta jechuudha ganaa immoo kan goona seeteetu nuti asirra dhufne alamaa qalamaa tanarraas dhufne tuqanna jechuudha kanarra gaafa tuyne wanta nuti barbaanne irratti kalara nuti feene irratti irraa jijjiirrachuudhaa fi haala kanaan nu barbaachisa jechuudha wantoota editingiidhaan namoonni barachuu barbaadan guututti haala kanaan dhuftanii argachuu ni dandeessan jeetii yaada namoonni chaanaal Jaafaraa taatan akkuma seentaniin laayikii fi sheer sabskiraayib godha wantoonni editingii jechuun barnoota cimaadhaa fi barnoota namoonni hedduun barbaadan editingiin barnoota
haala addaatiin bakkoota adda addaatti beeksifamuudha. Har'a qofaa miti barnoota kaapkatti heddummeessee isinitti deebi'an. Har'a immoo waa'ee haala barreeffama itti barreeffatanii fi itti jijjiirratan isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Haala saniitiin barreeffatanii waan feetan hojjechuudhaaf ni dandeessan jechuudha. Ani immoo haala kanaan gaafa akkanatti irra barreessee jechuudha. Uwwee garaagaraa achirratti dhiyeessee akka barreeffamni sun socho'uun godha, akka wanni sun hundi deemuu godhuu dandeessa. Amma barreeffamni jira jiru san akka inni itti deemu gochuudhaaf maal godhuudha qabda asirra soil media kan jiru kanarra dhufteerritu. Gaafa soil media kan jiru kanarratti dhufteerritu kana waan adda addaa siifite asirratti si gaggeessu kun haala kanaan siifitee jira. Amma digana asirra maal godha share kan jiru kana maantu qaddama fareessa. Hanga inni isinii fiduudha obsitanii obsaan ta'anii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafa isin eegaltan haala kanaan deema jechuudha. Assalamu alaikum. Ani immoo oduu ammee si akkasi barreesseemi haaluma saniitiin oduu ammee isiniif jettanii isin barreessitan wanti isin hojjettan sun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haala saniin editingii hedduu baratan. Barreeffamni sunoo haala akkamiin jijjiiramuu danda'a. Yeroo tokko tokko viidiyoowwan garaagaraa mummuree namni waan adda addaatis irratti hojjetutu jira. Viidiyoowwan sanoo haala kamiin hojjetamu qajuufis guutuu isaa isiniif qabadeen dhiyaadhaa hanga xumurichaatti kan daawwattan galatooma chaanaal qayyaafamoo warreen haaraa taatan laayik sheer subskiraayib godhaa barnoota editingii guyyaa guyyaa argachuu feetan kottaa.